akkam jirtan harka fuunee ashamaa inni jira daawwattoota keenyaa ciccimoo jaalatamoo egaa akkuma beekamutti sagantaa garaagaraatiin waan walitti dhufnee yeroo dheertuu wal agarree sababa rakkoo garaagaraatti arrammoo sagantaa bareedduu dubartiilee gartee fakkeenya ta'anii dubartiin akkuma beekamutti haalduree waa hundaafuu mijeessinee gulaallu rakkoo garaagaraa baattee adda duree mataa manaa ta'uusi bulchituu manaa akkasumatti illee gahee guddaa uummata dhiirarraa waan qabduuf meegaa keessummaa takka isin qabna keessummaa tanaa wajji turtii gaarii isin jenna meegaa keessummaan teenya eenyummaa siitii fi akkaataa jiruuf jireenya sii nuuf haasoyti hayyee eenyu isin jaan keessummiti teenya obboleettii teenya. Maqaan kiyya Saadaa Saniin Jaama. Akkana ani dhaloonni kiyya silaa diskatamaadha bakkiin inni itti guddadhee qafiiraa akkanatti kuduraa takkaan dalagu ture. Amma bakkiin inni jiraadhu ganda garaadaati amma kun khasaareetiin mana jira bakka ilmaan illee nam 8 qaba. Amma bakka rakkuma adda addaa tana keessaan jira. Alhamdulillah uumaan jaamalee waan takkan qabnu kun akkanuma jiraachuu jirra. Mee haalli jiruuf jireenya jiru teessan keessatti gaa maal daleedanii amma dura ilmaan 8 hin qaba jetteeti ilmaan 8 kana gaa mee bifa akkamitti guddisuu jirta abbaa warraa too ni qabda laata mee gaa jiruuf jireenya keessatti gaa rakkoo bu'aa bu'ii jira akkamitti dabarsuu jirta akka dubartii takkaatti mee waan nuyi too jiraatiin nuyi Akini itti dabarsu jiru duraan kuduraa qafiira liqii fuudheetiin gurguraa Usmaan gurguru jiruutiin bakka haaluma addunyaa ta waliin laaqamte sana jecha huno meeshaanis akkanumatti osoo ol guurru gagguurru hoggaanti gabbaane yaa'innu rakkaati hoggaanti teenya yaa'innu rakkaati ol guurru gagguurruuf irraa gannannee finneen bakka huno haalaan amma mana jira waan takkallee waan nyaannullee qabnu haalaan rakkoo keessa jira dhugaadhaan amma ganama nagee taatu sa'aan booda rabshaadha akkumatti jiraannu qabnu magaalaa Dirree Dhawaa keessatti hedduu haalaan jeequmsaa jira. Ani karaa magaalaa dachaatu kanarratti gurguru ture kuduraa kun amma bakka kasaarree amma mana jirra waan takka laal ijoolleen faffacaatiin harkaa jirtu irra guddaa amma tokko kun nama bira galaa kaanis kun khaziiraa keessa godaanaa ta'ee galu jira bakka akkanuma jiraachuu jirra. Jireenya daandii jiraatan jechuun si alaabaanii ijoolleen 8 si bira jiranii dubartoota meeqaa dhiirtii meeqaa meenuu himuu dandeessi? Dubartiin 3 dhiirtii 4 qaba. Unum caan kiyya guddaan tokko fa makiinaa dhiqaa dhiisiin illeen jiruma bakka jiruma shimbirroo keessa jiraata taan ammoo anuma wajji jiraatan galgala magaalaa keessa oolanii guyyaa magaalaa keessa oolanii galgala galan guyyaa rabshaan kaatee hin galan fa asuma bulan barandaarra ijoollee bira bakka akkanumatti haalaan akkanuma jirra ndaawum waan bishaanii waraabbannu dhabnee jirra dhugaa yoo feetan akkasi jirra rakkoo magaalaa mee wanni isin jechuu barbaade labsiin gaammaa ogeeyyotii fayyaatirraa fi mootummaarraa dabraa jiru gadi hin bayinaa namuu mana keessa taa'ee iftiisuu qabaadha wanni jaamee mee haala yeroo ammaan tanaa dhukkuba kanaa wajji ol qabsiisee haalli itti jiraattan gargaarsa ni qabdammoo bifa akkamiin gargaaramtanii nyaattanii dhuudanii jiraachuu jirtan mee haalli jiruuf jireenyaa kan ammaan tanaas dhukkuba karoolaa kanaa wajji ol qabsiisee akkamiin jiraachuu jirtan mee akkuma rabbiin jiraachuu jira wallahi amma bilaa faxara jirra waan takka mana keessaan qabnu akka alatti gadi hin baane kun magaalaan guutuun akkanatti cal jettee jirti maaliin jiraanna bakka akkuma rabbiitiin jiraachuu jirra ollaa faa bira dabaabaramaatu jaarota bira daddaqaatu malee waan takka hin qabnu waan takka mana keessaa. Mee laata tarii nama gargaarsi isinii godhamee jira guun bayinaa jaan namni hedduun gargaarsaa godhamaa waan jaamuutu haasa'u akkasitti dhagaa jirra wanni san immoo hammamta akka dhugaadha gargaarsi isin ga'ee gaa akka teessanii nyaattan isin goosisee yookaan godhamuuf taa'u wanni yaadamee jira. Waan takkallee gargaarsa nagarre nuti wallahi gargaarsa nagarre wannummaan gargaarsa jaamee hin jiru dhugaa feeta akkanuma jiraachuu jira wallahi akkuma rabbiin jiraachisetti malee waan takka. Dhodhokonnee faada nama bira dheenee meeshaa dhiinee faada hiraataan mana galle wallahi waan takka hin qabnu. Meegaa lammii teenya uummata Oromoo kan ilaalu jiru yeroo ammaan tana akkan tan Oromoo takkatti akka saba Oromoo takkatti mee uummata Oromootiin maal jetta? Uummata Oromootiin haa bakka wanniin hin jiru rakkuma keessa jiru sanarraa yoo rabbiin warri waatte kan nefaa furmaata nu godhan malee waan takka wallahi waan keessa jiru hin qabnu akkanuma jiraachuu jirra akkuma rabbiitiin gaa. Jiraachuu jiraati yoo gargaarsa nu godhan illee numa feenaa jechuu kiyya bakka akkasii jechuu bakka waan takka umaa basamma ramadaanii rabbiitis dhufee akkitti jiraannu rabbumaa beekaa silaa Oromoon silaa dhabaa keenya kanaas laalteetuma ifxinatti nu gargaartee illee ni feenaa jechuu kiyya bakka
Egaa daawwattoota keenya namni fi hin goomu harree afaan namaa qabullee akkuma jaanitti gargaarsi nama fi namni waan qabu namaa kennee qorqodaan jaamu har'a keessatti gaa namni keenya baay'ee rakkatee rakkoo garagaraa keessa jira. Baay'inni keenya irra caalaan yoo ammaan yeroo ammaan tanaa wal bira dhaabbannee wal gargaarree lammiif gaachena yeroo ammaan tanaa waliin gargaarree egaa qabrii seennagaa biyya walirraa nurgufnu kuni wanni ilaalamu jiru biyya teenya keessatti lammiin teenya hedduun kumaatama rakkataa jiranii namnummaan ilmoon baatii takka dhalattee olmaa jirtullee rakkuma haasoyti waan isii barbaachisaa ulaagaalee itti guddattu jechuudha. Waan san ta'e jecha waliin gahu rabbumaa haga danda'amutti waan nurraa hafee achi kaayyannarraa asoon ta'e waanuma qabnurraa nu warri biyya naatis isinillee warri biyya alaa biyya adda addaa jiraattan yoonii fi qarshii dhibba qabaattan 50 nama keessanii yoo quddan dhukkuba kanarraa eewalamuu fi baraaramuu dandeenya jechuudha. Namni tokko ollaa keenya nyaatee yoo dhugee jiru bareedduu jiraate tokko immoo yoonii fi beelaan jiraate rakkisaadha jechuudha. Rabbi birattis waan qabatamaa waan jaalatamaa waan deeggaramaa waan ta'e jecha akka rakkoo kana ilaaltanii gaa keessa furtan isinillee rabbiin isin haa gargaaru rakkoo garaagaraa nurra jira. Gargaarsi kan nama tokko qofa osoo hin ta'in kan nama hunda waliin gahu ta'uu qaba. Kanarratti gaa akka yaada bal'aa qabaattan abdii qabna. Mee saadaa teenya ijoolleen teeti gaa nama 8 jirtaa ijoolleen eessa jiranii mee tole. Qottu. Akkasii. Hayyee eenyu siin jaan eenyu siin jaan Saaliyaa Jamal. Saaliyaa Jamal. Hayyee Saaliyaa Jamal ni barataa? Mana barumsaa eessa barataa? Ganda Garaadaa. Ganda Garaadaa barataa? Kutaa meeqa barataa Saaliyaa? Sadi barataa? Akkamii haalli barnootaa fi barsiisuu akkamii jiran mee barsiisonni akkamii haalli itti baratan akkamii mee haaldureen itti baratan waan barbaachisaa daftaraa fi kanneen waan barbaachisaa ni qabdanii uniformii faa ni qabdanii? Uniformii hin qabnu gin daftara hin qabnu. Yeroo ammaan tanaa gaa barnoonni akkuma beekamutti ji'a 3 ji'a 2 dhaabbatee jira. San dura wanni isin mijaa'ee barachuu jirtan ni jira? Kanumatti deddeematuma maastikaa gurguraatuma jiran. Ammaan dura si harkeen ture maaskitaan deemtanii maaskitaa gurgurtan jechuu. Nasumuni takadaba kusane akantune tamsa Kenya dabarfanne tamsa Kenya dabarfanne kabote kerone nunjedan. Mee maaskitaa gurgurtan wanni faayidaan irraa argattan ni jira? Tibbii oguu harkanii iraatumaan godhan. Iraatutti godhatan jechuudha. Maasikuma deebisaatuma akkanuma jiraatu jira. Akkasitti baratan akkasitti jiraatan jechuudha. Yee xiqqashoo. Eenyu siin jaalme? Aisha Jamal Abdallah. Aisha siin jaani Aisha Jamal ayyee kutaa meeqa baratta Aisha? Kutaa 2. Lama baratta? Hayyee akkamii barachuu jirta? Ati barnoota cimtuudha? Uniformiin qabnu daftara takka takkaan baran. Daftara takka takkaan barattan jechuudha. Hayyee mee ammaan tana guu barattan gaa atis maaskitaan sii deemtu harkee yeroo barattanii fi yeroo dalaydan akkamitti gargar baaftee ilaaltame? Maasik anaa fi obboleettiin yaaddaan deemneeti gurguraa akkas tirfii ol kanneellee hiraata jalaa maasika deebisa akkasii gurguraa jiraachuu jira. Mee uummanni Oromoo maal akkasii godhan barbaadda? Ammoo akka Oromoon gargaarsa nu goote akka haalan jiraanne nu godhuu akka mana godhuu. Tamsa Kenya dabarfanne tamsa Kenya dabarfanne kabote kerone nunjedan. Tamsa Kenya dabarfanne tamsa Kenya
dabarfanne Aho baka apa takarakan ini kamu oh hayyee maqaan keenyu siin jedhani Muhammad Jamal. okay Muhammad Jamal akkiniin jee ni barattaa miti Amma duraanin baradha amma dhiisee gin barnota. amma haala yeroo ammaan tanaa kana hojjechuudha hayyee Muhammad yeroo barattu gaammaan dura mee rakkoo bu'aa bahii hedduu jira mee maal fa'aa dabarsitee akkamitti barachuu turte Haala duraan waan inni haadhu dhabeetiin dhiisee gin nin baradha ture. Afurratiin dhiisee mahinaas dalagaatumaan warra hiyyaas ni dhiisannaa yeroo akkana kanarratti lakkumaan deemuun laalee dhiise. mee makiinaa maal goota makiinaa ni dhiita moo ni oofta moo maal goota gaa Nin gaa. ni dhiita yeroo liite guyyatti meeqa argatta Gin waan inni ani harka gijeetti duraan numa jira laakiin gin amma waan akka namni isin jiru namni dhufu isin jiru. namni makiinaa dhiixamsaniifuu hin jiru jechuudha duraan dhiixaniitu waan argattan qabdan jechuudha. Amma niyu namni isin dhufu hin jiru jechuudha. Akkasuma. Duuba haala kanaan akkaataa duraan itti jiraattanirraa wanni isin jijjiiramee wanni rakkattaniif amma maali? Wanni rakkanneef amma laakiin koronaa numa jedhani koronuma kanaaf akkanatti uummata salaa galchani ala areenii hun uummatas nu ari'uu jirani mala galaa jedhani waan naannoo hin dadhabne akkana ta'uu jiru. Lallabanne nu qabsaa'oonni iyyanne nu dirmadda nu jabeeysa nu dirmadda nu jabeeysa isoo yeroon hin dabarreen jedhan nu dirmadda nu jabeeysa. Mee ammaan tana uummata keenya bal'aarraa wanni eedan mee haala kamiin isin gargaaruu dandeenyoonii fi isin gargaaruuf gartee uummanni kuni kaka'umsa uumanii gartee isin barbaaduudhaaf ka'anii mee bifa akkamiin isin arganne isin gargaarame. Haya lakkoofsa bilbilaatiin isinii kanna. Haya duwwaa 9 84 10 36 94 bilbila kanaan argachuu ni dandeessanii. Hayyee bilbila kanaan daawwattoota keenya namoonni gartee waan kana sirriitti ilaaltanii hubattanii jirtan hubachiisa kannaati wal mari'adhaa waan barbaachisaa rabbii wajjigaa isinilleen rabbii isin haa gargaaru waan barbaachisaa lammii teenya cinaa dhaabbadhaa waanuma qabdanitti jechuudha. Xuxxoon 50 nama tokkoof ba'a nama 50f faaya urgaadhaa jaama saniifuu waan barbaachisaa ta'e lammii teenyaaf akka godhamu nutis yaada qabnaa haguma qabnutti gaa nutis asumatti wal gargaarraa isinittilleen dhaamsiin isinii qabnu guddaan kanuma hayyee nu jiraadha saadaa teenya. Kiniina sumnii takka dabaa kuusannee akkan dhumee dhaamsa keenya dabarfanne dhaamsa keenya dabarfanne kaboosteen keenuun jedhan dhaamsa keenya dabarfanne.